Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyyaa baga nagaa naydaniin isiniin jaa arrallee kun hogama keessan dhufnee jirra. Maaliifi numa dhufnaa insha Allah maaliifi waan irra geenye gartee isin ibsuuf isin gama keessan dhufnaa. Akkasitti maaliifi arra lolaafin dhufee Oromootiyyaa yoo maaliif loltee uummaynaan kanaan jettan taanniin dhufee barraan tanaa warra Hamzeetii fi qilleen qabaddee dhufee maaliifi ani mana khiyyarraa yoon deeme fakkeenyaaf naaf inni wallollee deemne maal ta'uu fi eessa ga'eeti gartee ammaan tana gartee dhalaan eenaan irraa fuudhuun isaa gartee haadha furtee jirti. Mana haati manaan jirree maal godhuudhaa dhuftii dhalaan wanni isiin barbaade dhuftee gartee waan isiin dhufu jirtu gartee waan isiin barbaade mana khiyya dhufteef gartee ani hin beekne yaanni isaa gartee wanni manaa na baaseewu. Wanni gartee manarraa inni na baaseefu waan qopheeffatee na baasee jira Oromootiyyaa. Akkasitti immoo namni waan qopheeffatin yookiin qopheeffatee homaa lafaan qabne usee ammoo gartee fidee ammoo haadha mana fi kabaate daa'ima fi jalaanafu ture wanni ummaa idaanuu bakkaan jiru tanatti dhufee yaa'ii kaasee fi sababa gartee barbaadachuuf arra immoo qilleen sababa gartee dhaleeffachuufi. Maaliifi sababa deeffachuuf natti dhufee maaliifi mixibii barbaaduufi akkasumatti arra gartee yoo dogoggora tokko arra isin yaa'iin itti yaame itti godhe sababa harkachuu hin danda'a je'eeti waan lafa kaayatee yaa'ii dhufee mana gandaa kanatti illee na godhe arra immoo naafi daa'imni kiyya osoo hojii jirru isii kana deemee osoo nallee miti yoo fakkeenyaaf jaartiin takka gartee jaartii takka jibboochi baasanuu arra ilmoo jecha deemee namni galchaa biyyaan baana keessa jira. Maaliifi uummanaan jala muree jira. Idaa inni wanni jala muree gartee anallee baase ilmoota jallee gandarra geessee guyyaa lama mana Hamzee geessee kan hin laalin arrallee deebi'ee na bira dhuftee arraa wajjin guyyaa lama sadii akkana ni caalaa kana jirti na bira dhufee na laaliniif. Inni waa'ee kana tolbachuu na dhufi mooti jallee naan laalini arra gartee waan qabu san baafatee jira. Dhiira tana gartee abbaan fedhee nuti dubartiin dhiira akkana mannee dhiirtee amantee hin qabdu. Guyyaa ati gabbaate guyyaa sadeefaa akka dubartii mana fiddee dubartii wajjin haasawittee dubartii gartee mana haati manaan jirre gartee isiin itti dhuftee wajjin haasawitu gartee isiinis maraatu inninis gartee qalbiin isaanii hundinuu. Tadhiir qalbiin dhiiraa maaliif duraanuu gabaaf duraadha qalbiin dhiiraa akkuma feete haasawitti isiin ammoo mana haati manaa hin jirre arra yoona taate mana haati manaa hin jirre ani hin dhaqu ture akka yaadaa akkuma gartee ni beektanii akkuma akka yaadaa arra ammoo inni gartee gammachuu keessa jira waan takka gartee naaf eenaan xiyyaas hin taanu waan biraallee nu godhuu hin danda'u arra ammoo gartee haadha ilmoo irra arra dubartiin arra والبرانين الرديمي في دخون قرتي وإساج على ته مالي هماتي متير أكوين كابو أمو قرتي أكنا خيستي ديالا قالوا ته مالي في نافي إني تقومان جرانيش تشوفين جا بيان باغن خيستي أكو من أرورسي من خيار أنا باسي وان أبدتي جرا يوخا أمو واي فورا أسكيستي قرتي إسي واي جالا لا نين فورا إسي جا أسكيستي خايا قالوا ته نافي إني وريباني جرا نمني قرتي maaliifi abbaan fedheewu wal lola kana keessatti yoo hafuudhee galutee maali jechuun namaa gartee gabaabsee yoo yaade ani wallollee fedhu amata haa deemu fedhu akka fedhe deemu naaf isa maaliif ni kaan nu jidduu jira asoonuma ilmoon nu jidduu jira biyyaan baa kana keessa dalagannee wahi baanaa jechuun biyyarraa baanee haadhaa fi abbaa keenya gannee obboleeyyan keenya gannee dhufnee arra immoo gartee inni gartee haadhala hin dalagannu. Fuudhaa sharaashara jeeqa biyyarraa bahu ta'e intalti sunillee jiraachuu hin barbaadani maaliif arra namni kun naaf inni wajjin rakkoo fi balloollee dabarsaa turre arra namni haarayni arra dhufee kun gartee yoo ana qacaalu ta'e maaliif innillee karaa tolfatee jira kan isinidhaamaa dubartiin gartee warreen dubartiin gartee abbaan mana keessaniitti bolloltanii gartee manarraa fakkeenya baatanii dhiirti isin naman hin barbaaddu arruma taateefi maaliif dhalaa barbaaddatti malee haadha mana fi baate hin barbaaddu kunoo akka qilleen itti jiru kana arku jirtanii kun gartee arraan tana na dhaadachuudha maaliifi mana kiyya gartee
qabeenya kiyyarra fidee gartee dhalaa mana kiyyarra fidee qabeenya kiyya jaamaa qabeenya kiyyarra fidee dubartii akka kiyyaa gartee isiin dubartii akka kiyyaati nan caaltuu maaliif na caaltii arra dhuftee gatteessee qabeenya kiyyarra waliin tattaa'anii maaliif gulantaa kiyyarra tattaa'anii waliin haasa'u turanii akkasitti gartee yoo gartee gocha kana gartee maaliif waan biraa ammallee deebi'ee kabiraa arra booda yoo viidiyoo deebi'ee itti naa deebi'ee anaa fi inni gartee walii baalee jirra maaliif akka fedhallee yoo ta'e daa'ima isaatiin harkaa qabaan immoo isa gartee firaa dhorkuu yoo dadhabe ani hammeenya gartee alagaa maarree fi jiruuf hin qabu taa'iboo mana kiyyarra hojii keessa naaf daa'ima kiyya addan baasin jechuun ture arra yoo na alatti baasee mana kiyya keessa taa'ee mana gandaa irratti na baasee ifi mana oowwaa kiyya keessa taa'ee arrammoo dubartii fidee dubartii wajjin waa'ee kana oofe yoo isarraa bareeddee gartee ittillee qaanfachuullee baate ittillee hin qaanfanne arra killeen kun akka gartan kanatti itti Oromootiin yaa onni isin jeef gartee onnadheetiin arra gamana dhufee asooti jantain tanama hundaa gartee dhiirti onni irra jirtu gabaabsitee yaatti namni bal'isee yaadu arra uumeenan deemte jechuuf ankalee isaan deeme arrammoo dubartii fidee dubartii mananaa sasiisu ture namni kun akka yaadaa gartee akka inni itti yaadus yoo fedha isaa bareeda ta'uu tura maaliif bareedaa miti garuu akka kun bareedaa miti na fakkaatee isiilleen gartee mana kiyya dhuftee mana kiyyaa gartee wooma gartee isiilleen mana kiyyaa barbaadu naaf isiin dhalaadhaa firraa dhorkuu dandeenya ani isii firraa dhorkuu hin danda'ichuuf hin jaadhala akka xiyyaati xiyyaa fi dhufti viidiyoo tanallee gartee kan dhageessoo kan taate mana kiyyaa gartee isiin tuni ani immoo kunoo illeen nama jaartii qabu nama kun naa irraa dalagaa insha Allah maaliif ilmoo daa'ima isaatiin harkaa qaba namni gartee daa'ima fi dandee jaartii haadha mana fi dandee fakkeenyaaf an arra alaan jira ture ilmoo isaa ala jirti ture asoo ilmoo fi daa'imni isaa gartee mana gandaarra jiranii arrammoo inni mana fi oowwaa keessa taa'ee yoo barbaadeen hin tumamne itti xiqqaattee jirti itti gartee xiqqaattee jirti gartee itti xiqqaattee jirti Oromooti yaala isin ja'a akkuma itti xiqqaattee jirtutti gartee boru arrallee borullee wa'aadaan nama tumaa mee waan irra waliin geenye gartee ammallee numaan harkaa gartee arra viidiyoo sana maxxansee jira waan inni boru dhufuun gartee isaa waan gartee boodanuu dhufuun isaa beekaa ture akkuma kaleessa kanaan dhufetti boodallee waan nu dhufe isaatu murteessee jiru ani beekuu hin danda'u waan inni murteessee jiru rabbii tokkicha malee ilmi namaa hin danda'u ture akkasitti Oromooti jechuun tanaan isiniin jaa wanni niin qabadhee dhufe kun arra tana fakkaataan isiniin jaa hanqa gartee viidiyoo biraa qabannee isinitti deebinu tu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jaa hordoftoota kiyyaa